Mana waaqayyo isiniif haa ta'u jaallatamoo fi kabajamoo hordoftoota asmaa'itu akkamiin aallaachu nagaa keessa namiti nagaa koodha waaqayyo nagaa irraa fata rofrof kan jedhan qaba isin biroos immoo abdii famantiin qaba nagaa akka qabdan yoo kolfe naan jira akkuma beektan na arrama jechuudha waan tokko isinitti hima namitti tokkotu biyya naariyatii namaa jechuudha. Arras immoo bakka garaa kutadhee akkam hin deemne takka Beeruutiin na baase takka Ameerikaadhaan na baase takka Saudi Arabiyaadhaan na baase takka namicha sana sanittan himaa jechuudha. Jaalalluma isaan na qabe garaatti kutachuu hin dadhabe ijoollee dubarra sidittan agarsiisa bakka nan deema wal jedheesi lakkinaan jira. Nanti mau lakkinaan jira maaluma godheen dhiisee deema namicha kana jedhu bakka jaalala isaa baay'ee na qabate jechuudha. Wayne naati jaalala isaa baay'ee na qabate yoo namoota baay'ee jaalala isaa baay'ee qabee bakka waa meeqa dhabsiisaa jira jechuudha. Namicha adagamaa waan ta'e kan garaa nama kutachiifne yoo har'a nan deema jettaan kan isin abaabbalu amala kan isin qabatu jechuudha. Maalin beeka waan namicha kana nutti daarrageef hin beeku. Namichi kun eenyuun isinitti beeka? Kunoo namicha balaafamaa kana nan deema hoo jettan isin hin deemsisu. Ameerikaa sin keessa Dubaay irra sin tasaafarsiisa. Itoophiyaadhaa kaasee galaanarra sin deemse. Namichi kun ba'aan inni baatee deemu baay'ee wanti kun baatee deemu ani hin beeku. Addunyaa kana qarraasaa jiru. Namitti mataa malaaxaa kana otollee mataa qabaate otollee bareedee ijoollee namitti mataa malaaxaa kana. Kan biyya wal ficcisiisus kanuma kan lubbuu nama baasisus kanuma kan haadha faadhoo wal warreefsisus kanuma otollee nama taati turgumii ishii maali ijoollee maali jettu waggaa meeqa bakka alfalligi እኔ ወደ ኢትዮጵያ ልሄድ ነው እኔ ደከመኝ አይ ይሄ ሙሉ ሞልተሽ ትሄጃለሽ አትሄጂ kana guuttattee deemta amma kana guututti hin deemin jedheen naa baabbalachudha inuma itti naqa inguutu jalaa yaasa ta'e garuu ilaalee mana dhumtus murataaf miti kun inuma itti guuta oomaa naaf hin guutu kanaaf namitti kanatu ijoollota baay'ee burjaa keessaa jira kanaafu namitti kanan jaallatina dhaamsa isinii qabu keessa namitti kana hin jaallatina maaliif yoo jettan namittiin kun bakka jaalala isaaf qabaachuun qabdan okay guys hin jaallatina maaliif jenna kun cubbuudha si jammal jechuudha cubbuudha namittiin kun jechuun jaalala baay'ee qabaataniif taanaan cubbuutti sin geessiti kanaafiyyuu hin jaallatina abadaw yoo dhufee isaa dhufu yoo badis abadu kanaafu fataa jedhaa jiraadha garuu kana ija keessanirra godhattanii kun fixeensa lafarraa takka fixeensi ganamaa akkam ta'a ganama mul'ateetu galgala badamti akkasuma jechuudha kun tasuma jechuudha kanarra ija keessan namni godhattan abdii boruun qabdan abadam kanaafiyyuu ija keessan kanarraan godhina namitti mataa malaaxaa kan hin jaalatina abadam hin jaalatina maaliif kaayyoo isin buusisa waan ta'eef kaayyoo isin buusite wanta baay'ee isin gaddisiisa kanaaf qasuma jedhaati hin jaalatina bakka abadam ani xallaው እውነቴን የምላችሁ ጠላው ይሄ ጠላው ከዛሬ ጀምሬ ቀድጄ ነው በፊት ለፊታችሁ ፉንድር ከሰኒ ተርሳሱ ናፈየምቱ ላላውን እንትከሰነ ነን ተርሳሱ ተወሰና አድርገና خلاص አልፈልግም እንዴ ኢትዮጵያ ዳናካሴ ቤሩት ናፊቴ እንዴ ቤሩት ሞ ከረቢ ጀብራት ነገሱዳፍ ናባብላ ጀር አጨናነም አኔም በርባዱ ሲንፈድ እንጀደ ሲንፈድ
ati badi malee ani si faana burjaaja'uun barbaadu. Ani si faana olii gadi deemuun barbaadu. Abaddaan jedhe. Kalaas. Minnoo shawaa. Kana faana maaltu sin burjaajes? Haara bismillah. Dhageessanii namitti balaafamtuu kanatti hin abdatiinaas ija keessan irraan godhatina. Bye guys wajji I love you achuallo namitti kanan jaalatina. Okay guys cubbamaadha kun cubbuudha. Maaliif humnaan olii yoo ta'e humnaa olii yoo jaalattan kun cubbuudha. Abadam isin hin fayyadu. Okay, thank you very much. Bye. Nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif baay'atu hordoftootaa fi kabajamtoota keenyaa asnaa YouTube jalatti kan argamtan hundumti keessan akkam jirtu? Ani baay'ee nagaa kooti waaqayyoof agalatu. Nagaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyiif araarri jaalalli waaqayyoo isiniif baay'atu. Irra deebiin nagaa sin gaafadhe malee Baqqaluun nagaa sin gaafatteeti jechaadha. Egaa video Baqqaluu irratti waa xiqqoo tokkotti dabaluu barbaade. Maaliif yoo jettanii mee maalidha kan biyyaa sin baase? Dhugaa barumsa baay'ee tokkorraa baradhe jechaadha Baqqaluu irraa. Maaliif sababni isaa jettan mee maalidha kan biyyaa sin baase? Kan Saudi sin geesse, kan Dubai sin geesse, kan Beirut nu geesse kun maalidha? Mee sirriitti ishirraa baradhaan isiniin jedha. Dhugaa baay'ee tokko kolbesi baay'ee tokko irraa baradhe jechaadha. Maaliif sababni isaa yoo jettanii maalidha kan biyya ormaati? Biyyaati garanattis biyyattis achittis kan nu wafu maalidha sababni isaa? Mee hundumti keessanii maal akka ishiin haasofte, maal akka ishiin dubbatte sirriitti caqasaa isiniin jedha. Maaliif hundumti keessanii galatooma. As dura warreen maatiin uftatanii nu jabeessaa jirtan galatooma. Akkasumallee warreen maatii keenya osoo hin ta'in akkasitti nu daawwachaa jirtan subscribe gochuudhaan hordofaa isiniin jenna. Hundumti keessaniyyuu galata guddaa na biraa qabdu galatooma isiniin jechuu barbaada. Innaa wal jabeessuudhaan haa hojjennuun isiniin jedha. Yoo wal jabeessi Oromoo wal jabeessuudhaan beekama. Oromooni wal gargaarsaan beekama waan ta'eef walaa gargaaru walaa jabeessuun isiniin jechuu barbaada. Dhugaa barumsa baay'ee ajaa'ibaa tokko barumsa dhugaa eenyu barsiisee hin beekne tokko isinii qabadhee dhufee jira. Maaliif kallattumaan Baqqaluu irraa dhaggeeffattu dhugaa baay'ee tokkoon kolfesi baay'ee tokkoon garramamesi. Maaliif hojjettanii dhuguma kanii minaan dhabnee bishaan dhabnee miti kan waan baase waama tokko namicha tokko qofaadha jechaadha. Kan Saudii nu gashes, kan Dubai nu gashes, kan Beirut nu gashes, kan Kuwait nu gashes, kan Bahrain nu gashes, kan Jordan nu gashes namicha tokko qofaadha jechaadha. Sababni isaa maaliif hojjettanii namni kamillee isa malee jiraachuu hin danda'u jechaadha. Maaliif innaa kanaafiyyuu dhugaa baay'ee tokkonii mucayyoon godeessumaa fidee jedheen akkasitti yaade baay'ee afaan qabadhee jechaadha. Asumaan immoo warqii koo eessa argattee gaaffii naan jettee miti Waaqayyo mannaa qopheesse dhugaa rabbii jechaadha. Waaqayyo nama namaa kenna. Waaqayyo mannaa qopheesse siin jedha. Hundi keessaniyyuu immoo galatooma dhugaa rabbii baay'ee tokkoon kuni sirriitti caqasaa siniin jedha. Hundumti keessan immoo yeroo viidiyoo keenya ilaaltanii sheerii, sabskraayibii, laayik, kooment hin dagatinaa siniin jedha. Wanta gaaffii isinitti ta'ee jiru keessatti viidiyoon amma dura hojjedhee jiru keessattis immoo amma ganaa hojjedhus irrattis gaaffii waan isinitti ta'e koomentii jala nuukaa isiniin jechuu barbaada. Innaa hunduma keessan immoo isiniin jaaladha isiniin kabaja. Maaliif yoo jettanii wal jabeessuun aadaa nuti haa ta'u nu haa baru jechaadha. Kanaaf jabaadhaa isiniin jedha. Haala jiru keessatti wal gorsaa wal deebisaa. Egaa haalli keenya iyyuu baay'ee ulfaataa gara garaatti nu deemsisaa jira. Maaliif miidiyaan keenya baay'ee tokko tabalaashee jira waan ta'eef adaraa keessanii bolonni koo shamarranii of eeggachaa adeema. Wal jabeessa wal gargaaruudhaan beekamaa jabaadhaan isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha baay'ee isin kabajaa. Hunda isaa Baqqaluu irraa dhaggeeffattuun isiniin jedha. Namicha biyyaa nu baasee biyya ormaatti nu cannaqu hin dhaggeeffattu Baqqaluu irraa Baqqaluu wajjin turaa isiniin jedha. Baay'ee isin jaaladha baay'een isin kabajaa. Like comment gochuudhaan hordofaa share like godha. Galatooma.